Amma kaajabni kun. Kaatee dhaabbattee akkuma sitti tole. Mee sarki way ilaalee deebina bas gaabe. Haa ilaallu mee cidha. Warti shan fudhatee namni shanan isaa effi fida. Dogoggoree diimaa hin asiif finne effi. Effi shanan. Warri sabaaf qabsaa hin jiru. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu viidiyoo itti bohaaraa irraa barannuun walitti deebinee jirra. Viidiyoo baay'ee namatti toluu fi nama bashannansiisu akkasumas gaafii tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Gaafichi kana fakkaata. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa eenyudha? Pirezidaantiin beeku Adaanachi Abebeeti beeku Yaal. Adaanachi Abebe kasi no. Gaafii kana wanti isiniif qabadhee dhufeef jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatitti ilaalee gaafii kana kan deebise namoota muraasa kanumaaf na ajaa'ibsiisee isiniif qabadhee dhufee hanga dhumaatitti ilaala. Laayikii godhaa. Viidiyoon kiyya namoota hedduu bira gahaa hin jiru. Yoo laayikii gootan viidiyoon kun namoota hedduu bira gahaa akkasumas yaada keessan koomentii irratti na barreessaa. Namoonni maatii hin ta'anis maatii ta'aa gara viidiyootti. Asham kaamila. Jimma Abbaa Jifaar. Bara 1965 jedha sirba duriiti. Barri kun sirrii ta'uu dhabus ni danda'a. Haa ta'uuti sirba Jimmaa sirba durii sirba baay'ee namatti tolu. Akkarratti wal ta'e beeku dhugaa waaqayyo. Maal amma yoo oduun kun sitti hafeewo. Yoo sitti hafeewo. Deemtee hojjetattu. Isayyuu as laala moobaala itti waraabu qofa laala. Maaloo nan deebaran namni keenya oduu jaallata. Wayyoo banneerraan dhugaa. Sirriidhaa hojii isaa osoo hojjate isaa wayya. Waanni ati immoo silma na biraa deemtee na yaaddaa? Jana bara kana. Maal akkuma qoosaatti guyyaa 3 qabanne. Guyyaa 3. Maarree bareedaa kwaan iyyuu laas yaada waa'een kan kee dhiira fuudhee durba godhaa dhiira godhaa akkasuma jala dabala. Eenyuun iyyuu addan baafadhu mansi malee yoon si argee namni nama ta'uun natti beekama. Maarree laas ila ittolaa qanaatuun hojjedhu ashaboodha seen dhumarra barbarreetti naqe. Wayyoo waan wanna godhaa jiru jaalalli kee kun. Ofuma koof na wallaalchisa waasaan wallaala. Fuutee deemtee ni kaashin. Yoo fin beeku laa yoo manni natti beekas. Jalaa fuutee deemtee isheen ammoo isheen callisteetuma odeessutti jirti argaa hin jirtu. Qaama kootti bu'ee deemtuu jedhu malee kutaa taa'eefaaf na wallaalchisa guyyaa 3 qabanne. Qalla deemu waan guyyaa 3 malee inni jaalala nama kana tubateeti. Na dhaggeeffachaa hartaan illee beeka laamee gaamaa waa'ee gaa'ilaa maal yaadde tutturrees bubbulees halkan guyyaan sa'aatii namni kun darbee. Callisteetuma isaatti kan moobaayilichi hin jiru fuutee deemtee ni jirti isheen. Hello. Maanni sagalee koo jaallattee immoo caccabaa dubbattu. Hello. Nagaamuun neetoo. Amma kaajabni kun. Viidiyoon itti aanu dandeettii nama ajaa'ibsiisu haa ilaallume. Midhamteertanii kamitti baatare? Yaada qabna. Kamitti hin jedha. Akkamitti baatame? Taa'uu dandeessaa? Sammuu dhuqata kan ta'a. Itti yaadi. Gara. Wow! Gara fuulduraatti. Karaa salphaadhaan. Dandeettii addaati kun dhugama. Dandeettii addaati. Akkanatti karaa salphaadhaan akkanumatti hiikkatee deemee viidiyoon itti aanu tapha hedduu namatti toluu fi nama bohaarsu haadha manaa akkanaa isinitti haa qabu. Mic. Barretiamo i gengari. Mic.
Bolla ke sagadi gangaladhu la kawiyya kanatti yoon qabe sirsukkuu. Haadha mana akkana isiniif qaqqabu. Sabaqaa yaadin bakkicha keessa gangalatu guyyoo sirra gangalatu. Namichi qabu. Agayat demonya. No. Dhufeeta. Namicha kan miicuu. Isa abbaa kee deemte. Namicha. Akkanatti miiccisiisa. Dubartoonni abbaa manaa keessan akkanatti miiccisiisa. Namni dhiphatus hin jiru kun akkanumatti deema. Yoo itti tolchiisanii akka barbaaddeetti jechuudha. Bashannantee akka barbaaddeetti. Ciistee teettee ol kaatee dhaabbattee akkuma sitti tole. Haala kanaan namoonni baadiyyaa irraa gara magaalaa, magaalaa irraa gara baadiyyaatti konkolaataa fe'umsaatiin fe'amanii adeemu. Oksijiiniin maali? Oksijiinii. Oksijiin. Oksijiinii? Yaa. Reen beeku? I'm going to beat out the demon inside him. Oksijiiniin beektu? Jechaan beekama malee maalummaa isaa hin beeku. Dismiss. Fayyadamtee hin beektu si oksijiinii? Oksijiinii fayyadamee. Gaaraatti? Oksijiinii fayyadamee hin beeku. Oksijiinii fayyadamtee hin Hubannoo barbaachisaa beeku. Kanaaf oksijiinii maal akka ta'e hin beektu. Kanaaf akka oksijiinii fayyadamtu maal aggoonu? Ani fidee sitti kenna fayyadamta. Ati fiddeen tuqetaa? Ati naaf kennaan yaa'ee. Siin fidaa if fayyadamta garuu agarra oksijiinii fayyadamtee hin beektu. Viidiyoo kanarraa maal hubadhan yoo jettani barnoonni barbaachisaadha. Waa'ee oksijiinii, waa'ee biraa an kan baradhe barnoota baradheeti jechuudha. Mucaan kun tarii barnoota baratee hin jiru ta'uu danda'a. Bro. Bro. Chiikii kee wajjininnaa karaarra deemtani chiikiin kee salaamtaa baay'iftii dhiiraan. Yaa gootee liji noo. Yaa kistee liji noo jechaa Ruwaandaan jaa garaanjaa kaafti. Yoo ta'ee deebiin kee bro tafaatta'iin. Qayyari chiikii bakka. Chiikii kee qayyari bakka. Hin ta'u. Qayyari. Namaan wal baruun wal beekuun nama baay'eedhaan nagaa jechuun rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Womaa miti as keessatti wanti beekuu qabnu icciitiin cimaan nu beekuu qabnu sisobuudhaaf yoo yaalte as keessa waan biraatisu jira jechuudha. My sister. Chiikii kee wajjininnaa wal argitu kaaffee namni shaayii bunnaa annaa jettan. Silkii isaa saayilantii godhaa hin cufaa. Hin cufaa. Yoo ta'ee deebiin kee qayyari chiikii kee bannaa. Qayyari. Qayyari chiikii kee hin ta'u bakka muudiin taane irraa madaa jiranni. Hin ta'u bakka hin ta'u. ከኦሮሞ ውጭ ይሄን ቪዲዮ ማንም ብሄር እንዲያየው አልፈቅድም። ማንም እለፉት እለፉት። ኦሮሞ ሙዲህና ፋድ ሙዲ ለመጨረቡ ተቆራ መዳጅት መሰርጊ ወይ ላለ ደቢ ነው በስጋቤ ኃይል አለው ጭዳ ጭዳ ይረቲኩ ማልነሽ ኩነማ ኑዳስ ሚዲያራ ኦሮሞን አራዳ ደጀኔቱ ተጋጋጥና ሩዋንዳ ካፍና አንጃ ገራንጃ ኢሲን ሰፈራ ቄጸት ሰርጊን ታኔ ሞተራን ነመ ኡዴለተኒ ሙሽራ ኡዴለተ ካራዳማን ተመቻቻ አደምቱ ሊቀፈተኒ እንደገሲና ፉ ሰርጊን ጀኔ ረበ ሙዲኑ ቲንቀብሲሲና ኑነስ ተቆሪና ቁበኑ ቲንቀብሲሲና በስጋቤር ጀኔ ሲንቀደቻ ጅራ ካናኛቱ sirri miti maaliif booda deebee isinuma miidha waan ta'eef liqeeffattanii cidha hin godhatina gonkuma. Kana nyaattu harka lama. Ende. Cirraashii ishii morgitanii fataa jetteetu veelloo jalatti isniikarii caammaa kaawwatteetti. Lukti jiraatu. Fataa jettaa sayyuu. Warri
kana kanati kuno kan maqaan balleessisu amma isaan kanaaf miliyoona 10 fi waggaa 5 tokko inni teeyyu araadaa hin ta'anin san dhiisa bakka on akkasi dhiisa innaffaa'u hin corro dhiiga na dhaabachaa jirama wanti keessa na dhaabbatu baay'asuus Viidiyoon itti aanu hirkoo diraamaa baay'ee namatti toluu fi yeroo ammaa kana jaalatamaa ta'ee jiru haa ilaallume. Hundumtuu nagaadha. Nagaadha hundumtuu isaan immoo adaadaa kooti armee ayyuu jedhamu giiftii dhugumaa jedhamu mucaan gafaa tokko qabu ayyuu jedhamti tiiktookii hojjetti. Isheen xiqqoon immoo heeraan jedhamti gaaffii baay'ee nama gaafatti gaaffii ishee daddaabu. Qaxalee taate. Gara biraanis jira hattuun kan lafa deemeeti waa fuudhee badu tokko jira. Inni immoo Obaamaa jedhamu. Obaamaa. Mana jiru nama miti. Inni Obaamaa jedhama hiriyaansaa tokko immoo beekaa jedhama. Isa balleesse immoo maal beekaa miti sammuusaa zeeroodha. Zeero. Sham warri shan fudhatee namni shanan isaa effi fidaa. Gorellee diimaa hin asiif finne effi. Effi shanan. Eebbifameera hin ari'amne. Tapha baay'ee namatti toluu fi nama bashannansiisu akkasumas barnoota namaaf ta'u. Ari'ameera isa guyyaa ari'ameera galgalatti deebi'ee fixee laata. Galgala deebi'ee fixee. Ka guyyaa ari'amee galgala deebi'ee fixee. Namatti tola dhugaman. Akkuma hundi kennaayyuu beennu Soora Abdataa waa'ee isaa sooshaal miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti namoonni garaagaraa waa'ee isaa waan hedduu dubbataa jira. Dhugaa isaa Rabbiin haa baasu. Yaadannoo isaatiif jecha tapha gabaabaa koomeedii inni yeroo lubbuun jiru hojjete keessaa muraasa isiniif qabadhee dhufee jira haa ilaallume. Sabaabiin qabsaa himoo Uummataa fi naame qabsoo laa fi naame. Qabsoo maali? Hatee hidhameet? Warri sabaaf qabsaa hin jiru. Hidhamanii hidhaas turanii hidhaatis baanii hidhaas jiru. Ati garuu attee hidhamte bilbila namaa kaastee kunoo sagalaa jirtu bilbili poolisii iyyuu keessa jiru. Hatee hidhameet qabsaa'ee hidhame jedha. Garuu kan na dhibaa jiru waa hin dubbadhu akkuma itti ibsuun dhabaara jaalala keenya jaalala sii qabu garamitti akka ibsu naa galaa hin jiru mee akkamittiin sii ibsu mee maal godhee sii ibsu baatiriitti qabii ni faa baatiriitti qabii paawuzaadhaan yoo nuuf jaalala sii qabu kan amma fudhadhe ati anaaf sitti immoo keessa ati anaaf addunyaa koodha amman kee baasee sitti immoo dhugaa keedhaa qabalee iyyuu hin taatu addunyaa mala dhugaa keetii anu waa'ee jaalala keetii qofaatti haasa'aadha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanniinitti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii laayikiin godhin laayikii godhaa. Gaafii jalqaba irratti isin gaafadhisan deebii isaa koomentii irratti naa barreessaa. Namoonni maatii hin ta'inis maatii ta'a sabiskiraayib godhuudhaan ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.